Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam hordoftootaa fi daawwattoota peejii Toopeejii Kamaal Aappii. Nagaa jirtu ani nagaa kooti galata rabbii. Har'as viidiyoo bareedduu takka isiniif qabadhee dhufee jira. San dura garuu warri hanga har'aatti chaanal yuutuuba kiyyaa fi maamila hin taane maamila akka taatan kabajaan isin gaafadha. Egaa amma gara barnootichaatti yoo as deebine barnoonni keenya kanarraa aappii bareedduu takka aappiin tunis akkuma beekamu pileestoora keenyarraa arganna. Pileestoora keenyarra seena jalqaba. Sana booda iddoo sarchii kanarratti baayinarii kood jennee barreessina. Baayinarii kood tiraansleetar jettanii haala kanaan barreessitu jechuudha. Erga haala kanaan barreessitan booda irratti cuqaastu. Ishee kana jechuudha bilbila keessan irratti gadi buustu jechuudha. Ani amma buusee waan jiruuf keessuma seenuutu na barbaachisa. Faayidaan isaa maali jettanii yoo kan na gaafattan ta'e yoonii fi ergaa tokko namaaf erguudhaaf fakkeenyaaf miiseeja garaagaraa nama tokkoof dhoksaadhaan barreessuu yoo barbaanne jechuudha. Miiseeja kana gara sakriit koodiitiin jechuudha. Yaa'anii gara iccitiitiin lakkoofsan akka lakkoofsa sakriit akka koodiitti jechuudha fayyadamne. Barreeffama barreessine san osoo mudhanne jechuudha gara koodiitiin akkamitti akka nam tokkoof iccitiidhaan akka itti erguu dandeenyuuf nu fayyaddi jechuudha. Kanaaf haala kamiin akka ta'e walumaan ilaalla. Erga gadi buufannee booda kunoo isa kana ni seenna. Erga seenne booda asirratti wanta barbaadan tokko hiriyaa keessaniif nama barbaadan saniif barreessitu jechuudha. Mee fakkeenyaan waan takka jedhee namaaf haa barreessu. Akka fakkeenyaatti I love you my heart jedhame nam tokkoof haa barreesse jiru. Erga haala kanaan barreessee booda asitti gadi bu'eetiin in kood bakka jiru kanarratti cuqaasaa jechuudha. Sana booda haala kanaan naaf dhufa. Yoo feetan sakandii muraasaaf akkanatti gadi erga qabdan booda haala kanaan koppii gochuu dandeessu. Yookaaniif ammoo akkuma argitan gar jalaatti koppii ka jedhu isinii dhufa jechuudha. Isa kana osoo hin taane kan amma kunoo koodiidhaan sakriit koodiidhaan isiniif ergi kana kan gara gadii kanarratti koppii gootu jechuudha. Erga koppii gootan booda as keessaa ni baatu. Yoo feetan waatsaappiidhaan, yoo feetan miisenjaraan, yoo feetan feesbuukaan, yoo feetan iimoon sooshaal miidiyaa kamiinuu nama tokkoof erguu dandeessanii jechuudha. Erga haala kana gootan booda waatsaappaadhaan nam tokkoof erga ni seena waatsaappa kiyyarra. Erga seene booda erga isin garsiisa. Asirratti nama erginuuf san bira erga deemnee booda iddoo itti barreessan kana gad tuqna. Sana booda sakandii muraasaaf quba keenyaan qaqqabna jechuudha. Peesti kan jedhu haala kanaan nu dhufa. Sana booda peesti kan jedhu hogguu nuti tuqne haala kanaan dhufa. Sana booda seendi goonaa jechuudha. Nama kanaaf erginaa jechuudha. Haala kanaan kunoo koodiin ergamee jira amma fakkeenyaaf. Akkuma argitan barreeffama sana osoo hin ta'in koodii kanatu ergamee jira jechuudha. Mee waatsaappa kanarra deemnee haa ilaallu. Kunoo haala kanaan amma waatsaappa biraati irratti ergee jiran haala kanaan dhufee jira. Mee isa kanarratti cuqaasna. Kan naa dhufe kunoo koodii kanaa jechuudha. Maal akka ta'e beekuu hin danda'u. Kanaafuu isa kanarratti yeroo tokkoof gadi qaba. Sana booda as dhufee sarara sadiin kana ni argitumi. Isa kanarratti ni cuqaastu. Sana booda koppii ka jedhu kana tuqtu. Koppii gootanii as keessaa baatu jechuudha. Erga baatan booda erga koppii gootanii baatan booda baayinarii koodii aappii buufattan sanirra dhaqxu jechuudha. Ammallee aappii kanarra dhaqxanii amma koodiin ergame sun koppii erga godhannee booda bakka kanatti hin barreessinu gadi buunee bakka gadii kanarratti al takkaaf gadi qabnaa jechuudha. Sakandii muraasaaf peesti kan jedhu waggaa nuu dhufe ni cuqaasna. Erga haala kanaan koodicha amma achirraa peesti koppii godhannee finne san asitti peesti goonee booda asitti dhufnee kunooti gara gadii kanatti diikood kan jedhu kanarratti barreessinaa jechuudha. Akkuma argitan asirratti wanni tokko hin jiru. Kan naa ergame koodii kana qofa. Koodiin kun maal akka ta'e beekuudhaaf diikood ka jedhu kanarratti al tokko cuqaasu. Sana booda kunoo akkuma asirraa argitan I love you my heart kan jedhu kanatu gama iccitiitiin gama koodiitiin naa dhufee jechuudha. Kanaaf haala kanaan iccitiidhaan waan tokko koodiidhaan gama kanaan waliif erguu ni dandeessanii jechuudha. Asirratti wanni beekuu qabdan baayinar koodiin kun jechuudha. Baayinarii kood tiraansleetariin kun bilbila nama erguufii fi kan nama ergamuufis irratti jiraachuu qaba.
Kan nama erguus wanta dhimma isaa san barreessee erga gara koodiitti jijjiiree booda erga. Kan ergamuuf sunis koodicha ergameef san akka hiikamuuf jechuudha. Isa kanarratti gachuu qaba jechuudha. Kanaafuu bilbila nama erguufii fi kan ergamuuf irrattis jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan iccitii keessan gara koodiitiin waliif erguu ni dandeessu. Kanaaf baay'ee akka isinitti tolu abdiin qaba. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim, peejiin too Kamaal Appidha. Hanga viidiyoon tun yoo isinitti tolte hiriyoota keessanii gochuu hin dagatinaa. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa hannaaf tura.